Shakkamtoonni galmee obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa jala jiran qorannoo dursaatiif ragaaleen har'aaf mana murtiitti dhagahamuuf ture hagayya 22 ji'a 12 bara 2012tti darbee jira. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohammad fa'a irratti qorannoo dursaaf ragoota har'a dhagahuuf ture sababa shakkamtoonni galmee lakkoofsa 4 haga 9 jala jiran bu'aa qorannoo vaayirasii kooroonaa hin beekamneef hanga bu'aan beekamuuf qorannicha guyyaa biraatti dabarsee jira. Komii shakkamtoonni maatiin keenya nu ilaaluu qabu jedhanii kaasaniifis har'a maatiin shakkamtoota 4 dhaddacha irratti argamanii haala jiru daawwatanii jiru. Obbo Jawaar Mohammad maatii koo waliin akka haasa'u na hayyamamus hanga har'aatti guyyaa tokko qofa maatii koo dubbise jechuun komii kaasanii fi akkasumas ragoota qorannoo dursaa guyyaa biraatti manni murtichaa dabarsee jira. Ragaaleen qorannoo dursaaf guyyaa biraatti kan beellamaman Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa har'a bu'aa qorannoo vaayirasii kooroonaa dhiyeessuu waan dadhabeef akka tahes ibsamee jira. Manni murtichaas komiiwwan ka'anii fi bu'aa qorannoo vaayirasii kooroonaa shakkamtoota dhageeffachuuf hagayya 22 ji'a 12 bara 2012tti beellamee galmee har'aa cufee jira.